Maamma bayaan dhugaadhaa akkuma koomentiinis jechuu jirtanii mirga qaba. Garuu ammoo mirga qabu kana keessatti isaa nama amantii barsiisaadhaa ture. Isaa nama gartee amantiidhaa qaala jechaadhaa bakka tortoraaf raqaa san dhaabbachuu hin qabu kana. Maaliif jennaan amantiin tuni amantii laaftutti as geessee miti. Amantiin tuni amantii gartee wanni itti as geessee miti. Amantii namaatis tuqutti hin jiruwan. Waan kana qabachaadhaa loqoda kana dubbataadhaa akka ifiin fedhe isaa fi gartee fakkaattonni isaa guutuun nuqee isaa achi bahanii akka rifeensa qooshaa keessaa luqqisanitti nuqee isaa luqqifamuudha qaban. Tollaan nutti as deebi'an. Maaliif jennaan udaan halkanii ilaal. Udaan halkanii hoggaarras irra ejjatan jamman guddoon bakka sadii faalti jan. Udaan halkanii bakka sadii faala jan. Takkaffaa kopheedhaan irra ejjatte. Lammaffaa udaan jettee harkaan tuyte. Sadaffaa fuuteeti cheeggoodhaaf hojjaanii dhuftuute bakka sadiinsi tuqu jechuudha wanti kun. Kanaafuu hin ta'u udaan halkaniiti. Bakka meeqa gaddaafuudhaaf deema ammumaan dhaabbachuudha qaba. Isaa fi fakkaattonni isaa warri amantiidha himna jaanii deemanii waan akkanaa kana laaqatuudha jiran bakka tortoraa kana dhaabbachuudha jiran waan kanarraa dhaabbachuudha qaban takka. Inni lammee isaadhaa dhaamsaan qaba asirratti. Hoggaa quba tokko naman laatte qubaa afuriituu sitti as garagala. Fakkaattonni akka maamma bayaan bakka hedduu keessa jiran. Kanaan mataa keessa akka nun dhooyne bakkuma hundarraa jechuudha nuti Oromoon ilmaan abbaa tokkooti eegenne warroota amantii keessatti waan akkanaa kana lallaaqu hundinuu hidhamuudha qabanii raashadiin matarra dhawamu qabdii keessaa utaalanii oowwaatutti jira qabbanaa'uudha qabaniin dhaamsa hiyyaa jechuu barbaadeeti. Hara wanni itti isa si harkisuudhaan alatti jechuu barbaadeeti ulfaadhaa galatoomaaf bileeyyan. Dubbii warra koomantiitii kana waan jirtanii waan takka jecha lamaan adda isinii baasa. Nuti har'a ajandaan keenya yookiin haasofni keenya wanni asirratti waa lama laallatu. Tokko isa gorsuu, lammaffaa namoota hedduu barsiisaa, namoota isa jala deeman kuni akkaataa amantaa Islaamaa namaa hayyamu jecha akka namni kun jala hin deemneefi mirga qabaatu isaan ni beeyna laakiin immoo wanni kun karaadhaa bakka waan gaarii jee akka namni ittiin fufne irraa dhoorgudha jechuun lammaffaan yoo dhoorgame inninis yookaan immoo ummatuma keenya hubachiisuuf feeneti akkas galatooma carraa keessan fudhadha. Okay, galatooma ulfaadhaadha amma jecha dhumaati kuni warri ustaamuma bayaanii wajjiyoonii fi haati faaxilleen arraboota deebitee geema isaa wajjin taphatte haadha faaxeetillee barbaada ummataa qabda. Ankanumaan siin dhaama arraboota ustaamuma bayaanii irraa fagaadha. Warri geema hojii taphattanis warri geema tapsiiftanis anaan akka walitti hin buune. Kanattaan immoo ustaamuma bayaan guyyaa jimmaa yoo inni mana hidhaa ol seenuu baate ani ilmoo diqaalaati qabadha. Guyyaa jimmaa akka hidhamu namu dawwalee himne ammoo arra filannoo jira asirra hanga guyyaa jimmatatti filannoo jira waan taate cuccuu haaraa jaammanni hidha. Guyyaa hanga kana carra qaba waan fedhe haa godhu waan fedhe haa dalagu gaafa filannoo achi dabarte Ustaad Muhammad Bayaan guyyaa jimmata yoo inni mana hidhaa ol hin seenne ani jaaribsaa miti. Salaam alaikum. Kanuma waliin dhaamannaa hanga guyyaa jimmatti waan fedhe haa dalagu. Guyyaa sadi qofaaf waan taateef akkasii yoo san duratti ummata dhiifama gaafate najaabe. Ummata dhiifama gaafatu taanaan najaan inni bahu. Dhiifama gaafachaa oolus dhaagee jaalibsa akkasii miti. Yoo dhiifama gaafatellee nama deebi'ee badii deddeebi'ee balleessu. Dhiifaman hin ta'u. Nama gorsa namaa fudhatu miti maa bayaan. Namaan nuti warra iyyuuf saniin as jala haadhatee san akkana godhaanu jechuun jiru gareefu koomentii isaa yoo gartu. Istiin amma mana banatee nama nu arrabsu jiru. Sigalaami. Guyyaa jimma taamoo guyyaa jimmaa mana hidhaa ol seenuu baanaa. Maa bayaan. Yoo manguddoon lafaatti dubbattees yoo nii fi gartee samiirraatti dubbattees naman dhaga'u maa bayaan seerri adabee kaa'uu qaba akka sheekaa tokkotti. Sigaleemma maaliif jennaani nuti isaa hojjenne nama wajjin asirraa wal lolus dadhabne isaa jenneen asirraa arrabsamus dadhabnee jirra. Tolaas hin beeku fudhachuu malee galatoomaa hin beeku dura maa bayaani haaleen ji'ee akhlaaqa namaa baru namaa wajjin jiraachuu haa baratu. Usluubaatu irraa irruudha xiqqashoo akhlaaqaatu irraa irruudha akka biraa kun akkuma obboleessa keenya reefu ilmi markaza inni dhiisee deemee fi barattoota inni dhiisee deeme hunda irraa himee dandeettii isaallee hime wanni nuti lolluuf jibbaa maa bayaan hin qabnu
Laaceelloo maama bayaan qabaachuutu asirraa nu dubbisa. Malee nuti jibbaa takka illee warraa hin qabnu. Sini galee saniifuu nama keenya immoo ni qaceelfanna akka ajaa'ibaa qaceelfanna. Bifa barbaadeen nama keenya qaceelfanna. Kan ilmii qabaatee asirraa taa'ee waan fadhe laaqqatu. Naamusa itti godhanna. Mirgammaas. Akkasumas wanni biraan jirtu dhumatti carraan kanumaa uffannummaa bayaan. Chaansii naa kana biyya tokko dhiifamaa jiru. Ani jechuun tokko hin dubbadee gabbaatu. Lubbuu asinirra. Jechuun tokko hin dubbadaa chaansii takka naa kannaadha. Okay, si fanna yara ko dega ta kabal sin kana opsi. Amma wan to kon jaan ke fat ussannummaa bayaan. Nama dheengadda umraa si geessisan takka. Maallaqa si baasanii ati dhiira ati nama jaanii umraa si dhaaban. Umraa san jalattis waan dubbataa turtanii beekta takka qabadhu. Lammaffaa gaafati umraa dhuftu jawwaalli sii bitamee si kanname. iPhone maallaqa meeqarra gannaqamee kanamaaf hin bitanne. iPhone ilmi namaan qabatamne. Nama diiri nama sheekaati jedhanii sii bitan. Ati ammoo arraan tana maallaqa harabbii jecha iPhone sii bitan sagaggaalummaattiin hojjetu jirtu. Nama sanillee akka deebi'ee sheenaa qubeef nyaatu goote takka. Ummata biraa fixataa jirta obboleesso. Onnee ummataa keessaa bahaa jirta. Akka ummanni deebi'ee sin gargaarre godhaa jirta. Arra ati geema irraa waan harkattu shaqqalattee harkattu kanaa jettee garee mana rabbii kakalee jaarte isinirrattiin gubaa isinirraa humaa harkachuutti hin jiru jetteeni rabbiirraa danaasan muratte jechuudha. Laal wanni san hunda si bataraanse warra asirraa giiftii sikkan yoo giiftiin arraboota ustaaz Muhammad Bayaan mana keeti buute wallahi ani gabbeetiin miirol garagalchee mataa lafa dhaabee dhiifama si gaafadha ustaas. Ana dikaalaan ana karaa sirrii hin jirre ati karaa sirrii jirtu ustaaz Muhammad Bayaan. Yoo Oromoon ati kana xiqqeessitu uummanni ati kana salphifte kun deebi'anii baruus geeme si taphachiisan asirraa si balleessan ani wallahi mataa lafa dhaabee miirol garagalchee an dikaalaadha an jasbaadha ana sirriira hin jirre naa ustaaz Muhammad Bayaanii balleesse jee wallahi jilbii badee dhiifama si gaafadha. Kanuma dubbiin jirtu. Kabiraa takka hin jiru hundi keessanuu galatooma alfaadha nagaan jiraadha Ahmad kajedhu kun yeroo tokko dubbaddaame. Cufannee deemna waan ta'eef yeroo biraa deemna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi maashaallah namni akkanatti namarraa dubbachuun jaalala namaa qabu malee jibbansa namaa qabu miti. Warri koomantii kun waan argitan barreessitan namni nama tokko nama hammeenyarra jiru badirra jiru harka sii dha'uu dhabee badii sanirraa si qabuun jaalala malee jibba isaa qabanii miti. Muhammad ka isaanii nyaatu ka isaanii dhugu isa jibbaniitii miti. Isaafi mataa isaatii fi namni kun tolunuu fayyadaa ammallee bifa inni ittiin deemaa jiru kun bifa inni nama diin qabatee nama diin barsiisaa ture tahee kana godhuun kun isaa itti toluu dhabee itti bareeduu dhabee jiran irraa dubbatan malee jibbansa isaatii Sagaleen ta'e kuttee zeebii. sagaleen kee hin jiru Sagaleen ta'e hin jiru. amma hoo Amma toree bareeda. namni waan kanarratti isaan lolaa jiru kun namni waan kanarratti Muhammad Bayaan sirrii hin jiru jedhee irraa dubbataa jiru kun nama jaalala isaa qabu malee nama jibbansa isaa qabu miti. Wallahi alazim namni jibbansa isaa qabu warra giiftii isaa kennu warra achi taa'ee harka dhahuuf warra achi taa'ee viidiyoo irraa waraabee olii gadi oofutu jibbaa isaa qaba malee namni isarraa dubbatee isaa kana qajeelchina jedheetiin akkana dhaadatu kun wallahi jibbansa isaa qabu jaalala isaa qabu akkanatti isa iyyiti. Sagalee dubbadhu jawaara kana Ahmad. Jawaara sarraani. Okay, ayyaa gara biraa kutee namni reefuun hin dubbadha carraa tokko jeessan dubbadhu. Ustaaz Muhammad dubbadha ayyaa Ustaaz Muhammad. Ana amma akka chaansii na haadee. Gurguddayye. Kaleessa obsaa fa'a ni beekama obsaali fi wanni fa'aa jeegattee jiru ani telefoona kan keessa hin qabu jeegattee wanni waan sana mana isaa hunda viidiyoo nu agarsiisee ture beektaa ibsa mana kanaatu jeegattee wanni mana kanaan irratti dhimmisaa
markasas gartee kanan gadaasisuu ture jechuudha. Waan biraati miti hattaa jechuudha. Wanni nuti namni tun jee intarneetu. Saniif jecha nu gartee sanii jecha geema taphadhaa jennaan geema kana fira adii soostaa jaa waan qabnu isin gargaaraa jennu. Gartee. Fitalte ana. Waalaikum salaam. Saniif jecha jechuun inni sitti ergaa keessa seente laaluu dandeessaa waan gartee wanni daraadha biyya katiif hin jamare keessaan qabu iyya takka illee. Yoo keessa na gorsa yoo jaalisa nama fiigaa asirratti xiqqeessudha. Yoo makkana jaa kuyin. Ede eessaa fidee garsiisa hudduu san. Hin qabu sanii miti. Ifiifin beekaa akkasitti wanni jee malee. Suni beekaatumaa irraa fakkaata isarra. Deengatti turumbaduu kunoo maaman namoo nama jiru turumbaduu jira turumbaduullee lolee. Irraa dhaabbatamuu lolini jennee gargaaramuu qaba jennee gargaarsa isaa dubbachaa fi osoo nuti jirru geema taphachuun ni jira haa taphatu rakkoo irraa hin qabnu geemarraa. Laakiin usluuba keessa okkotee arrabbi sodaa dhiise ilmi islaamaa qaddiin rabbii qabu akkamijja. Kan barjannaa ni bareedu yaa ustaaza kan isin nama gartee diin qarabarsi. Maa gorsaa irraa dhaabbannee jirra. Isin irraa hin fakkaatu gartee waan kana firaa dhiisadha jenne geemni illee gartee waan muka keessanii kan irraa hin bareedu. Isin gargaara dhiisadha jenne jirra beeka. Kaleessatti dubbatanii jiran obsaa aliifaa gurmeessaa fa'aa obsaa aliifaa. Ayyee nuti irraa dhaabbanne isin xiqqoo gorsaa dhiifama nuti waan hamtuu isaatiif haa. No jechuun kan hin baanu ka. Ana akkasumatti hin laala. Sanii nuti hidhuu maaltu federe hidhaa hidhuu isa fayyadu keessa kanaaf fedanii turani. Kuyin na dhagaye na waan kanarraa dubbatu jiraami. Ustaaz Muhammad Bayaan hudduusan fedee lafaa baase fedee samii fidee fedee dachii baase ustaaza miti nama diini moo nama diinii miti. Maal abbaa isaatiif hudduu as baasee hudduu akkas dettu gorsiisa inni kamitti maal ta'e. Bari qabu ustaaz wamine waan soori ibsa qabu bari. Yaadina kan nama yeroo ta'u. Isinirraan bu'aa yaadina kan nama. Bari qabuun jee ibsaatis ni hin qabu. Ni hin qabu. Hin qabu jee. Maal hin qabu. Keessa seenaati ilaalaa yee bari gartee wanni paaswoodii isinitti ergaa seenaa laala yee. La koyin na dhagee koyin. Obsi siin agarsiisa akkasuma taa'e. Koyin itti dhiisaa hin tuqinaa. Obsi akkasuma taa'e koyin. Isaatu jee bareeda kana akkanatti dhuguu gaafatan ani qabu waan kana gartee beekatti hin jeemale. Akkasuma taa'e siin agarsiisa. Obsi. Jara dabe obboleetti ilaal. Saqeessaanin si ergaa ilaali dhageessee. Jalaan ture kuyin ani jalaan ture Muhammad Bayaan hogguu inni taphachuu jiru hogguu inni jecha kana fayyadame hunda jalaan jira yaa kuyin ana gurra kiyyaafin daba. Rabbi sodaa dhiise hogguu inni ijoollee gurra kiyyaafin daba. Rabbi sodaa dhiise jaani rabbi sodaachuu dhiise jee intalaan. Intalti harkatti ol qabde harka qofatti ol qabde akkami harkanotti ol qabdaaf jecha san hunda fayyadame. Muhammad Bayaan badii hin qabu jennu badii ni qaba Muhammad Bayaani. Muhammad Bayaan Ali isa hidhattuus hin qabu fira isarraa nahee isa hidhatuus hin qabu haa adabattu Oromoon akka nama Oromoo tokkotti haa adabatanii. Laal waan dhugaadhaa musaala waan sirrii jechaa jirtan barani wanni sun jechaa jirtan waan sirrii jechaa jiru. Dhugaadhaa nama jinniidhaa wanni kanaatu ni bareeddu yoo gartee mana taates nuutu isin gargaaraa jenneen beeyte anammoo waan san hin qabu bilbila kiyyaa gartee jechuudha namaatu qabaa gartee wanni paaswordii isaan qabu paaswordii irraa qabu. Koyin arrabni kuni bar namni afaan kana si amanaa bar arrabni lafee qabu lafee nama cabsa qabaachuullee yoo baate afaan isaatii wanni joosanoo. Koyin sagalee kana dhaggeeffatu. Koyin sagalee kana dhaggeeffatu obsi. Dhaggeeffadhu viidiyoodhaan. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffatu jira.
Okay. Murteessiitii gabbaasaa jee. Maali akkana? Akkana jechuun maali? Mee rakkoo? Sadaan bareedu, sadaan bareedu waan akkana. Inni nama diin barsiisu. Wanni akkanaa sojiin takkas. Mee koppiliinki godhaa naa dabee jira yeroo takka hundi keessan namni komaal bita kana sirriisan kun koppiliinki godhaa mee. Mee koppiliinki godhaa yeroo takka. Yeroo takka koppiliinki godhaa. Haadhaan booda haadhaa faatee tanaa wajjin geeman taphatanii wanni. Jarana warri googiluu viidiyoo san argee ammuma tana laala ammuma tana warri ibsarra. Amma sagaleen kiyya jira ibsa. Dubbannoo Oromoo waan jette dhageesse. Oromoo waan jette dhageesse. Maraataa fi abbaa hidhataa jira. Cabaa immoo ogeessaa hidhaa jira. Sirii galee namni kun maraatee jira. Ustaad moo bayaan maraatummaa keessatti kutee baalagummaa badduu takka eegale. Wallaahi dhugaa. Sirii galee baalagummaa honga hin qabne jechuudha. Baalagee bushaadha jechuudha. Waliin dhiifnu naan osummoo bayaan kana walii gatteenye. Anaafuu soomii walii gatteenye kana maal sheekaa roobeetii fi asli warra gatanii miti anaaf ustaad bayaaniitu miidiyaa kanarraa wal galcha takka isaan na galcha takka anaa galcha wooma lama qabaddaa ta'an takka anaa ustaad galcha takka isaan na galcha. Ammalis yoo fira qabaate firummaa isaa hidhatuuti. Damina yaada kan na dhume gabaabsee. Firrisaa fira biraan qabu ana firrisaa ana fira biraa qabu qabu naachi dabre. Woi waacee kun qaati Oromooti. Meeshee ofirraa caccabseetis. Wameen Aliisa. Maal na turbaalleessan yaa Oromooti. Ishee gogodhiiti isa maal warabbisi godhesa. Wallaahi dhugaa rabbi. Wallaahi dubbita edda rabbi manaa maan nagarsi wallaahi laazim wabillahi alkarim laal manaa mi khijiban ta'u. Manaa maan alki dubbitan wallaahi. Wallaahi siin jee. Wai. Manaa maala sitte sagalee Asirratti yaada tokko kan nadde wallaahi siin jee walaal. Na dhageeffadhu. Wallaahi laazim wallaahi tusa wallee daasa. Ibsa. Teessan barsiisa. Teessan. Kun. Teessan barsiisa. Lisa. Lis. Manaa san illee asirratti ni moon lis. Kaisaanin siima malee asirratti ni moon. Ankanin joo maali beektani? Hai. Taisaa tambichaa maa kana witi tanaan dura wanni yoo gadi hin baafne eenyu. Qotu deematis qotu nurraa deemu kuyin maraattu. Habo siin kabaja kuyin hangaan kabaju ni beeytaami. Oh maa gaddar maa gaddar bitaayi mattu. Hangaan kabaju hangaan si jedhamu ni beeytaami.